Gara kee yommuun ilaalu fuulli koo ni fa'a. Gara kee yommuun ilaalu fuulli koo ni fa'a. Nagaan Waaqayyoo isinii baay'atu isiniin jenna akkam jirtu daawwattoota keenya. Nagaan Waaqayyoo ammas dabalee isinii baay'atu jooyaa akkam jirtu isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya deebiitu birraa kan arra dhufnee gara keessanii sagantaa bareedaa tokkoo fi bashannansiisaa tokko isiniif qabannee dhufneerra. Akka xumuraa sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isiniin jenna. Isa dursa garuu sagantaa keenya yeroo baay'ee kan maxxansinu isin bira akka ga'uuf subscribe gochuudhaan akka daawwattan isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya sagantaa bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeera. Saganticha daawwannee walitti deebinaa isiniin jenna. Ya nama dhaga'i dhugaa jiru sitti hima. Mee na dhaggeeffadha natti himi. Namni namanne jannata hin galu gonkumaa. Irra naa deebi'ime. Namni namanne jannata hin galu gonkumaa. Kanaaf maal gochuun qabare? Akkam godhu? Amani ikaramisa uganisa. Isatti amanuun koo maal harkaan argadhuuf na fayyada? Namni saatamane jireenya argatamine. Kan Yesuusitti namanne duun itti murteeffamu moo itti murteeffamu? Namni saatamane murtee qaba ammayyoo. Protocol sodaadhaa hundumaayyuu nan sodaadhaa warra koo maatii kun sodaadha waan ta'eef ani namanu akkam jedhee namana. Waaqa koo galatoomika galatoomika waaqa koo galatoomika.